Kanaaf namoonni achitti invest gochuu barbaadan baay'ee haalli ati itti haasoftu namoota abbootii qabeenyaaf investara gara iddoo sanitti waan affeertu fakkaata. Gara fuulduraatti invest achitti nan godha. Invest godha. Marketingii yommuu barattu wanti martinuu biizinasii akka dalaguu qabdu sitti mul'isa. Karaa sitti agarsiisa. Amma baratama ta'ee kan anu biizinasii keessa seenira. Qulqullina barnootaa mirkaneessachuudhaaf yeroo baay'ee kan godhaatii jiran kutaa gadii irratti hojjechuu osoo hin taane jalqabarraa bu'uura irratti hojjechuu osoo hin taane qormaata irratti exam focused waan ta'eef eenyu isaanii jechuudha hojmaan isaanii kanaaf. Namni waaqayyoon sodaatu waan hundaarraa of eega. Iskeejuulii mataasaa qabaata. Wanta maraafuu wanti hunduu akka bareedu kan godhu waaqayyo. Akkuma ati yaadde rakkoo xiinsammuu garaagaraa mudachuu danda'a. Fakkeenyaaf TikTok irratti viidiyoo daqiiqaa 2 daawwattootaa fi hordoftoota Gosaa Talk Show walitti deebineetiin jirra. Keessummaan keenya torbee kana Naataan jedhama. Naataan anaa dhufu baga nagaan dhufte. Baga nagaan eeddan. Ayyee daawwattoota Gosaa Talk Showtiin wal barii. Ayyee Naataan Tufaan jedhama. Ayyee marketing management waggaa arfaffaa baradha. Kanaaf dubbiin jira. Ayyee Naataan marketing managementiidha kan barattu waggaa arfaffaa jiisidha. Jiisummaan kun akkami? Namatti tolallee waan gariin yaallu dammoo nama dabbaraa baay'ee bakka akka duriitii miti. Amma exitiin jira. Amma warri durii sun bareeda ture. Amma garuu biizii ni godha waan baay'eedhaan. Waan biizii taataniif malee waan biroof miti. Ati barattoota exaamiin akka dhufu hin barbaanne keessaa immoo akkam silaa nama dabbara jennaanan jedhaa bar. An akkas jechuu hin ta'in exit exaamiin nurratti hin ta'in warra kutaa 12 yuunivarsiitii irratti qormaata marraman irraa argite isaan irraa ta'uu qaba jedhee yaada. Akka yaada kiyyaatitti. Amma nu waggaa 3 erga barannee booda wanti kun kan dhufe. Sirriidhaa miti akkasitti. Dursee ture silaa. Durseetti yaadameetti jenereeshinii inuma warra kutaa 12 yookaan dammoo warra gadi jiran itti yaadamee itti dalagamuu qaba jedhee yaadan. Qulqullina barnootaa mirkaneessachuudhaaf yeroo baay'ee kan godhaatii jiran kutaa gadii irratti hojjechuu osoo hin taane jalqabarraa bu'uura irratti hojjechuu osoo hin taane qormaata irratti exam focused waan ta'eef eenyu isaanii jechuudha hojmaan isaanii kanaaf guddaa galatoom. Marketing managementiidha kan qo'achaa jirtu. Saayinsii marketingii kana barachuun isaa maal si fayyadama? Bu'aa guddaa irraa argadheeraan akka yaada kiyyaatitti. Ilaalchi biizinasiidhaaf qabu amma qaraa fi kanaan duraa fi amma tokko miti. Marketingii yommuu barattu wanti martinuu biizinasii akka dalaguu qabdu sitti mul'isa. Karaa sitti agarsiisa. Amma baratama ta'ee kan anu biizinasii keessa seenira. Sababni marketingii kanaaf jechuudha. Biyyi kunis barattoota baay'ee gara marketingii kana dipaartimentii kana ol babal'isnee abdii boruu baay'ee nama biizinasii guguddaa sochoosu argachuu dandeenyedhaan akka yaadaa kiyyaatitti. Inni biraa immoo dijitaala marketingii kanas ni bal'isna. Onlaayinii amma biyyoonni guguddatan isaan fayyadamaa jiru. Kanaafuu marketingiin bu'aa baay'ee qaba jedhee yaada biyya kanaaf. Biyyoota guddataa jiru kana keessa waan jirruuf bu'aa guddaa qaba jedhee yaadaan jechuudha. Marketingii gaaf jedhamu amma fakkeenyaaf yeroo baay'ee dipaartimentiin kun biizinasi faakaaltii jalatti miti kan jiru. Barattoonni baay'een garuu biizinasi faakaaltii dipaartimentiiwwan jala achi jala jiru kanniin kan seenaniif qacaramuudhaaf jechuun ultimate goolii isaanii barumsicha hin xumuru san booda gama baankii dhaabbata komeershaal ta'an kan isaan barbaachisu qacaramuudhaaf. Ati garuu ammarraa biizinasii jalqabeeraa waan jedhu kana naa kaasaa jirta. Jechuun akkamitti ati jalqabuma gaaf seentu barumsa kana barattee ittiin jijjiiramuudhaaf jijjiirama ilaalchaa fi gochaa fiduudhaaf immoo qacaramuudhumaaf ture. Yeroo dipaartimentii kana filu akkuma barattoota baay'ee isaa qacaramuudhaaf yaadni kiyya. Booddeerra garuu barumsichi dipaartimentichi guyyaa guyyaadhaan waa'ee ilaalcha biizinasiidhaaf qabdu akka dabalu godha. Akka dabalaa deemuu si godha. Barsiisonni keenya amma barattoonni as keessa jiran biizinasii mataa guddaa isaa amma dipaartimentiin gaawwan qacaramtanii akka taatanii biyya kanaaf abdii uumuudha. Dubaratti garuu boruu biizinasii mataa keessanii dhaabdanii biyya kana dinagdeedhaan ijaartu. Cinaa dhaabbatu jedhanii yaadu jechuudha. Kanaafuu dipaartimentichi mataan isaa guyyaa guyyaadhaan adaduma barattuun fedhiin kee akka dabalu biizinasiidhaaf si godha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Naataan iddoon dhalootaa keessaa? Ani godina Arsii Lixaa, ana Arsii Nageelleedha. Arsii Nageellee Shaashamanneetti dhiyaata jechuudha. Akkamitti ibsitame iddoo dhaloota kee naannoo san? Oromiyaan as hol miidhagduudha. Dachee baay'ee namatti toltuudha. Yaa ta'uti garuu
kutaa hunda caalamoo naannoo san irraa waan dhufteef naannoo san sirriitti waan beektuuf hordoftoonni gosaa talk show illee wanta naannoo san adda godhu maal akkamiin ibsita? Duraan dursee godinni keenya godina Arsii lixaa godina baay'ee jiraachuudhaaf mijataa ta'edha. Isarratti aansee immoo aanaatti dhaladhe sun baay'ee aanaa ikoo turizimiidhaaf ta'u iddoo naannoo hawwata turizimiidhaaf ta'u harreen garaagaraa fincaawwan garaagaraa bineensota garaagaraa iddoo qabu baay'ee bashannanaaf Itoophiyaa keessatti biyyoota jiran magaalota jiran keessaa bakki iddoo bashannanaaf ta'u keessaa isa tokkodha jechuudha. Akkasumas jireenya haala qilleensaa bareedaa ta'e badda daree kan qabu haala bareedaa kan tempereechara bareedaa qabu waan ta'eef jiruudhaafis kan baay'ee bareedaa jechuudha. Harri laangaannoo naannoo sanii baay'ee. Harri laangaannoo abjaataa shaallaan achuma jira jechuudha. Fincaan leephis achuma jira biyya Akaakayyuu kooti fincaan leephis dhageetti jiraate. Kanaafuu iddoo baay'ee jiruudhaaf ta'u bakka mijataadha. Wanti martinuu bakka lafti isaa diriiraadha. Oromiyaa achitti arguu dandeessa jedhanii salphumatti. Guddaa galatoom. Kanaaf namoonni achitti invest gochuu barbaadan baay'ee haalli ati itti haasoftu namoota abbootii qabeenyaaf investara gara iddoo saniitti waan affeertu fakkaata. Gara fuulduraatti an invest achitti nan godha. Invest godhaan. Guddaa galatoom. Ati amma umrii kee kanatti barana xumuruuf deemta. Umrii daa'imummaatiin mana barumsaa kan seente. Umrii ijoollummaatti dafee seene maatiin koo barsiisota. Amma hojii san keessaa baanis maatiin koo barsiisota turanii amma hojii mootummaa keessa seenanii hojii biraa keessa jechuudha. Kanaafuu akka dafee barnoota seenu na godhee irran deebinee barumsa dafee fixuun koo baay'eedha baay'eeseedha yaada. Gara sammuu ijoollummaadhaan barumsa fixuun bareedeedha yaada. Guddaa namatti tola. Yeroo gaariitti kan barumsa seente akka gaarii si qaban maatiin kee jechuudha. Guddaa namatti tola. Ati dargaggeessi tokko qajeeltowwan akkamii qabaachuu qaba? Wantoota ulaagaa akkamii qabaachuu qaba dargaggeessa gaarii jedhamuudhaaf? Maaltu irraa eegama? Keessaayyuu dargaggeessa keenya jabana kana keessatti waan akkamii amaloota akkamii qajeeltowwan akkamii qabaachuu qaba itti yaadda? An dargaggeessi tokko umrii isaa keessatti duraan dursee waaqayyoon sodaachuu qaba. Namni waaqayyoon sodaatu waan hundaarraa of eega. Iskeejuulii mataa isaa qabaata. Wanta maraafuu wanti hunduu akka bareedu kan godhu waaqayyo. Waaqayyo namni qabaatus bakka jireenya bareedaa qaba. Dargaggeessi tokko waan mana waaqayyo jiruu isaa keessa hin jiraanne taanaan bu'aan qabu. Jiruun isaa bu'aan qabu jedhee yaadaan akka yaada kiyyaatti. Kan jechuudha. Guddaa namatti tola. Amma haalli itti fayyadama miidiyaa hawaasaa kanoo akkamiin argita? Miidiyaan hawaasaa yaa biyya keenya keessatti baay'ee dabalaa dhufeera. Aga kontiroolii gochuutti amma deemaa argiteetta TikTokiin TV akka laalisi godhee hawaasa Facebookii wantoota gara YouTube amma namni baay'ee ilaaluun barbaadu daqiiqaa 20-30 TikTokiidha wanta kana kaffite akka waan tokko nuffitee gabaabumatti akka dhiistu si godha beeta. Na dargaggeessota baay'ee dammoo wanti kun akka hojii irratti wantoota garaagaraa irratti akka nuffan gabaabumatti waawwee jalqabanii akka dhiisan godhaa jira. Rakkoo xiinsammuu fidaa jechuudha wanti kun. Kanaafuu dargaggeessa keenya irratti dhiibbaa guddaa geessaa jira jedhee yaada akka yaada kiyyaatti. Daawwattootaa fi hordoftoota gosaa talk show sagantaan keenya akkuma tuffatti jira. Marketingii irrattis haa ta'u promooshinii irratti namoonni konseptiin yookiin yaadamni kun yaadarimeen marketingii fi promooshinii kun galee fi qixa barbaachisanii qixa saayinsiin isin baratan jedhu saniin itti fayyadamaa jiru biyya keenya keessatti. Gaaffii guddaa jira. Gaaffii guddaa jira. Kun carraa akkamii qaba dargaggoota amma barumsa irra jiranii fi dargaggoonni amma teekinooloojii pilaatfoormoota amma TikTokii garaagaraa kanneen irratti promooshiniiwwan garaagaraa hojjechuudhaan barumsa kana oduun baratin illee promooshini garaagaraa hojjechuudhaan maarkeetingii karaa biraatiin guddisuu hin danda'anii. Karaa alidilee ta'een illee ta'u akka promooshiniin akka guddatu godhamaa jira. Amma TV irraallee miidiyaalee irratti reediyoo irratti promooshiniin hafee jira. Maal irratti dhufeera jechuudha? TikTokii, YouTubii, Instagramii wantoota garaa kana irratti dargaggeessi garas jira. Odeessi guddaa kan qabu pilaatfoormiin kan waan ta'eef karaa biraatiin maarkeetingiin guddataa jira. Garuu akka mootummaatiitti irratti hojjetamaa jiru jedhee yaada akka yaada kiyyaatiitti jechuudha.
Barumsa keessa yaa baanutiin amma fakkeenyaaf ati magaalaa Itoophiyaa keessa jirtu keessa osoo magaalaan ati jiraachuu barbaaddu jireenya kee gara fuulduraa osoo achi magaalaa kana keessa jiraadheettee yaaddu jira. Eessa? Ani magaalaa Finfinneedha. Finfinnee maaliif? Magaalaa Finfinnee jiraachuu barbaada. Iddoo sanitti ilaalchota garaagaraa sabaaf sablammoota baay'eetu jira. Namoota baay'eetu jira. Magaalittiinis magaalittii biyyattiiti. Guddaa kaapitaalii biyyattiiti. Kanaafuu wantoota baay'eedhaaf magaalaa jireenyaaf mijachuudha yaadaan. Maaliif seeta magaalaa Finfinnee kana yeroo baay'ee namoonni Finfinnee jiraatan baay'ee obsa qabu carraa kanaan wanta taajjabirraa jechuudha. Baasii yookaan hiriira taaksii sa'a lama sa'a tokko fa'aa dhaabatanii eegu baay'ee kiraawudiidha magaalattiin akkuma beeksisan. Tole naataan gosa tokko shoorratti namoonni hirmaatan hunduyyuu chaalenjii tokko jira. Chaalenjiin jalqabaa nama beekamaa tokko biyya keessa isaa ta'u biyya alaati ni akkeessitaa jechuudha. Akka isaatti aakti gootaa jechuu barbaadeni. Inni lammaffaan immoo gaafiiwwan daayirikteerii keenya nu qopheesse gaafii sadi jira. Gaafii sadan keessaa lama filattee lamaan sana siin dubbisa. Osoo hin sobin daawwattoota keenyaaf gaafii gaafatamteef deebii kennitaa jechuudha. Kanaaf isa jalqabaati nama beekamaa tokko akkeessi. Gaafii ulfaataadha. Chaalenjii akkanaa kan hin qabu. Eenyuun akkeessi namee? Maqaa isaa dhumarra nutti himta. Akkeessitee kaateetu nutti himta. Maqaa isaa isinitti himu. Ambarbiree maal abbaa keetii jettaa? Kan caalaan fakkeessu. Eenyu akkeessiti? Isin tilmaamtu? Tilmaamme eenyu fakkeessu? Ambarbiree kan jedhu yeroo baay'ee shawaan gisaa tiktokara. Naaf yaadu jechuudha. Guddaa galatoom. Taansee gaafii sadi siif qophaa'eera. Gaafii sadan keessaa lama filattee sanbooda daawwattoota keenyaaf osoo hin sobin osoo hin dabalin deebii sirrii nuuf laattaa jechuudha. Ayyee. Lama filateera daawwattoota keenya gaafii lamaan naataan filate sinifan dubbisaa deebii sirrii kan nuuf kennu ta'a. Hanga xumuraatti nuuf duukaa bu'aa. Gaafii jalqabaa erga yuunivarsiitii seentee jaalalli si qabee beekayee sobni hin barbaachisa. Dhugaadha. Beeka. Si qabee beekaa? Akka waan baay'ee sin gaafanne immoo gaafichi akkas qofa waan jedhuuf. Ayyee. Gaafii lammaffaan immoo gaafii lammaffaan akkas jedha. Nama osoon fuudhee jettee keessa keetti yaaddu. Yookiin isheen osoo haadha manaa koo taate jettee yaaddee garuu immoo akka isheen haadha manaa kee ta'uu hin dandeenye beektu. Eenyudha? Gaafiin qabuun beekamaa. Piriinsi Ayyaadha. Piriinsi Ayyaa kana beektan obboleettii eenyu Shammar Malkaa. Eenyu maqaa ishee? Piriinsi Ayyaa jedhama. Piriinsi Ayyaa. Lammii Itoophiyaati? Ijoollee gadamsuu. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaan gosa talk show har'a turtii naataan tufaa waliin taasisne kan hanga ammaatti hordoftan ture torban qophii birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a. Har'aaf turtii nu faana gooteef guddaa galatoomi fayyaa ta'e. GMS.